Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota nagaa keessanii. Waaqayyo isa nagaa keenya baay'iseef galanni haa baay'atu. Har'a barumsa keenya seera keessa deebii boqonnaa 19 irratti waan lama jajjabaa agarra. Inni duraayi sabni Israa'el kun biyya itti galan sana keessatti mandaroonni sadi akka adda baafaman gorsa warra luboota iddoo kanatti. Mandaroonni sadan adda baafaman suni akka carraa yookiin tasa osoo hin beekin yoo namni nama hajjeese lubbuu namaa yoo baase akka itti baqatanii hoolanii fi mandaroota sadi biyya sana keessaa adda baasaa jedhee isaan gorsaa. Mandara kana kanatti baqatanii yoo tasa nama osoo hin beekin nama hajjeesan malee yoo beekaadhumatti yaadanii haaloo walirratti qabatanii hajjeesan mandara kanatti baqatanii hooluutii hin danda'anii. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u karaa cubbuu itti baqatanii too hin oolanii mandara kana. Mandarri kun akka arratti yeroo laallu akka kakuu haaraatti yeroo laallu akka bakka Yesuus Kiristoos illee bu'amee too yeroo inni laallama. Akkasuma immoo nama tokko yeroo ragaan irratti ba'amu warra firdii kenna fuulduratti namatu ragaatti ba'aa. Namoonni ragaatti ba'an suni nama tokko ta'uutiin qaban yoo nama sadi dhabamullee nama lama yoo ta'e akka gaarii ta'etti lafa kanatti kaasaa. Namni tokko yaada mataa isaarraa ka'ee osoo dhugaan ta'e nama tokko irratti dhugaa ba'uutii danda'a gatii ta'eefini nama sadi yookiin lama yoo ta'an malee namni tokko irratti ragaa ba'eedhaaf namni tokkotti faradameetu akka hin duune jedhee iddoo kanatti hin gorsaa. Akkasuma immoo namni tokko yoo sobaan obboleessa isaa irratti dhugaa ba'ee garuu dubbichi soba yoo ta'e wanta obboleessa isaa irratti yaade sun deebii akka irratti ta'u iddoo kanatti agarra. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Guutummaa boqonnaa kanaa sirriitti yaadaan dhaggeeffatanii hubachuuti dandeessu. Ani kananii yaada koo dheeressee isinii ibsuudhaaf irraa fiigu yookiin jarjaree dafee amma xiqqoo dubbadhee darbu akka sagaleen koo isinitti dheeratee yookiin immoo viidiyoon koo isinitti dheeratee hundasaa akka dhaggeeffachuu isin hin dadhabne jedhee tanan dhiisaa amma itti seenaati dhaggeeffadhaati akkuma laalaati turretti. Qormaataas keessaa ba'e immoo dubbisaati deebisaai Facebook irratti akkam post isinii godhu dhaabbata iddoo kanatti yaada keessan keessatti qabadhaati itti seenaa dhaggeeffadhaa isiniin jedhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa guddaa. Waaqayyo gooftaan kee saba lafa irraa warra inni ofii isaatii biyya isaanii siif kennu yommuu balleessu ati immoo biyyicha isaan irraa fudhattee mandaroota isaanii fi manneetii isaanii keessa yommuu teessu biyya Waaqayyo gooftaan kee akka ati qabattuuf siif kennu keessa mandaroota kutaa biyyicha gidduu jiran sadi addaan baasi. Namni nama ajjeese tokko achitti akka koluu galuuf biyya Waaqayyo gooftaan kee akka ati dhaaltuuf siif kennutti karaa baasisiitii biyyicha iddoo saditti hiri. Seerri namni otoo hin beekin yookis haaloo utuu irraa hin qabaatin nama tokko yommuu hajjeesu baqatee ittiin du'a hooluu danda'u kanatti fufee jira. Namni tokko muka muruudhaaf nama wajjin caakkaa lixee muka muruudhaaf qottoo yommuu ol fudhatu qottichi mukatti buqqa'ee namicha isa wajjin dhaqee rukutee yoo ajjeese inni hajjeese sun mandaroota sana keessaa gara isa tokkootti koluu haa galu. Kanaa achi mandarri koluu itti galan sun irraa fagoo yoo ta'e inni duraan namicha irraa haaloo utuu hin qabaatin waan ajjeeseef du'uun kan isa irra hin jirre yoo ta'e hiyyuu utuu inni achi hin ga'iin inni gumaa baafachuudhaaf barbaadu sun yommuu garaan isaa haaru duukaa bu'ee qaqqabee isa hin ajjeesa ta'a. Kanaafan mandaroota sadi addaan baasi jedhee si abboome. Waaqayyo gooftaan kee biyya isa siniifan kenne jedhee abboota kee kakuudhaan abdachiisee hunduma siif kennee daarii biyya keetii yoo siif bal'ise ati abboommii isa inni har'a si abboomu kana hundumaa yoo heegde Waaqayyoon gooftaa keessa yoo jaalatte guyyaa hundumaas karaa isaa irra yoo adeemte mandaroota dura addaan baafte sanatti mandaroota kan biraa sadi dabaltee addaan hin baafta. Biyya Waaqayyo gooftaan kee dhaalaaf siif kennu keessatti dhiigni nama balleessaa hin qabne akka hin dhangalaanetti
dhiigni dhangala'u kunis sihirraa akka hin barbaadamnetti kana godhi. Garuu namni tokko nama haaloo irraa qabu tokko riphee heeggatee rukutee ajjeesee mandaroota sana keessaa isa tokkotti yoo baqate maanguddoonni mandara isaatti erganii isa fichisiisanii akka inni du'uuf dabarsanii harka isa gumaa baafachuudhaaf barbaadu sanaatti haa kennan. Garaan kee isaaf hin ho'iin. Israa'el keessatti dhiigni nama balleessaa hin qabne akka hin dhangalaane hin goota. Gaarii siif in ta'a. Biyya Waaqayyo gooftaan kee akka ati qabattee dhaaltuuf siif kennu keessatti dhagaa daarii hollaa keetii isa warri si dura turan dhaabaniif duraa in buqqisin. Namni tokko in yakke yookiis cubbuu hojjete jedhamee yoo ammeeffame afaan dhuga baatota lamaa yookiis sadiitiin malee afaan nama tokkootiin itti hin ragga'u. Namni sobaan dhugaa ba'u tokko ka'ee nama tokko sobaan yoo hadheesse jarri walammeessan sun lamaan fuula Waaqayyoo, fuula lubootaa fi abboota firdii bara sanaa duratti haa dhiyaatan. Abboonni firdiis ba'eessa godhanii dubbicha haa qoran. Egaa namichi sobaan dhugaa ba'u sun obboleessa isaa irratti sobaan dhugaa ba'uun isaa yoo hubatame wanta inni obboleessa isaa irratti hojjechiisuuf yaade sana isa irratti raawwadhu. Isin akkasitti hamaa of gidduudhaa balleessaa. Namoonni warri afan kana hin dhaga'u in sodaatu. Deebi'aniis wanta hamaa akkasii hin hojjetan. Qooda lubbuu lubbuun, qooda ilkaanii ilkaan, qooda harkaa harki, qooda miilaa miilli ijaa haa baafamu malee hin ho'iiniifin.